jeeku addunyaa mudatee uumamni yoo jedhee karaa bitaa mirgaa waraansi ammaatee misa durii caalaa jallinni ammaatee biyyi yoo jedhee waa socho'iinsi lafaa bakkaa bakka ta'ee hundeen lafa baatu yoo dhoo'ee tarsa'ee biyyi yoo jedhee irrannaan baay'atee nagaanis baqatee mandara hundumaatti waci baay'atuyyuu dalganatti galee waan godhuu wallaalee natti hin bitaacha'u mootii waaqaaf lafaa dura koo darbeeraa kan galmaan naga'u akka loltuu jabaaf loltuu sodaachisaa waaqna wajjin jira maaltu na naasisaa inni na adamsuu eebba koo nyaatu waaqanarra goreem jiraatti kotteessaa ergamoota danuu kumaaf kitilaanii naannoo koo buufatee maalitti arrifadha ongeen ammaa tullee namni waaqaan baduu harka waaqaa keessaan guutee ammaa irrata bara biyyi lafaa bifa geeddarattee uumamni lafarraa waan godhuu wallaalu kattaan sochoonee seenee dhokadheeraa gaaddisa isaan oolaa ongeen nawwaxalu ulqa amansiisa naaf ta'ee gooftaan qarreerra nafi imitti kumilliko akkan kufee cabnetti faana koo jabeessa akka burufaat qarreerra nafiisa. Obboloota koo an Paaster Lammiin jedhama. Obboleessa keessan Itoophiyaa irraati. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaan itti fufna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoobsa dhiifama naa godhaa lakkoobsa 16 irraa ka'ee akkas jedha. Isin ana hin fo'anne anatus hin fo'ate. Dhaqxanii akka ija godhattaniif iji keessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akka inni isiniif kennuuf ani isin kaaseeraa jedha. Kaleessa kan nuti ilaalle tokko kan fo'atame nuyi malee ofii keenya miti kan nuti isa fo'anne. Maaliif immoo nu fo'ate isa jedhu irra irsu waliin ilaallee turre. Ija akka godhannuufi kan inni nu fo'ate. Iji keenyas immoo akka inni darbee jiraatuufi kan inni nu fo'ate. Kun yeroo ta'u immoo maaltu nuuf ta'a? Yeroo ija godhannu kadhannaa keenyatu dhaga'ama. Yeroo ija godhannu gaaffii keenyatu deebii argata. Kanas ilaallee turre qabxii biraan nuti ilaalle dameen ija hin godhatin immoo hin murama. Dameen murame immoo dabarfamee harka namaatti kennama. Namni immoo goggogsa abiddatti deebi'ee isa darbata. Harka namaa keessatti kufaa jechuudha kiristaanni ija hin godhanne. Harka warra biyya lafaa keessatti kufaa jechuudha kiristaanni ija hin godhanne. Sababiinsaa kadhatee Waaqayyo biraa argachuu waan hin dandeenyeef utuu hin jaallatin kan inni harkatti kufu humna mataa isaatiitiif yookaan humna biyya lafaa yookaan immoo harka seexanaa keessatti kufaa jechuudha. Kanaaf qabxii kana ilaallee turre. Qabxiin inni kan biraan akkamittiin akka ija godhachuu hin danda'amu. Barbaachisummaa ija godhachuu waliin ilaalleerra. Ija godhachuu yoo baanne immoo balaa inni qabu waliin ilaalleerra. Kadhannaan keenya dhaga'amu. Waaqayyootti gargar cituu jira. Goggoffamuu jira. Guggubachuutu jira. Dhiphinatu jira jechuudha ija godhachuu hin godhamne. Bu'aa ija gochuus immoo argineerra. Gaaffii keenyaatiif deebii kadhannaa keenyaatiif deebii argachuutu jira. Kanaaf har'a qabxiin biraan akkamitti ija godhachuu akka dandeenyu ilaallee turre. Tun immoo galma hafuuraa qabaachuudhaan. Galma hafuuraa sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaaf galma nu barbaachisa. Kaka'umsa nu barbaachisa. Kaleessa sadarkaan isin irra jirtan yoo tokko ta'e gara lamaatti ol guddachuutu irra jira. Kaleessa yeroon isin kadhannaadhaaf laattan daqiiqaa 2 yoo ta'e amma immoo gara daqiiqaa 10tti 10 yoo ta'e 30 yoo ta'e gara sa'aatii tokkotti Yesuus Kiristoos halkan guutuu kadhate jedha. Halkan guutuu kadhachuu amma dandeessanitti. Ganamaan ka'ee kadhateedha. Ganamaan kaatanii ganama guutuu kadhachuu akka dandeessanitti jechuudha. Kanaaf galma isin barbaachisaa jechuudha. Galma kaa'attanii galma keessan sana irratti immoo hojjettu jechuudha. Har'a immoo akka wajjiniin ilaallu kanan barbaadu qabxii lammaffaadha. Akkamitti ija godhachuu akka dandeenyu inni maal jedha? Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoobsa 19 keessattis argamudha. Qabeenyi ija qabaachuu kee akka ukkaamsu hin eeyyamin jedha. Obboloota koo ija yoo godhannes ija yoo godhachuu baannes rakkoon
kan bira jiru nuyi malee nama biraa miti. Yoo ija godhanne nuti ofii keenyaaf ija godhata. Yoo ija godhachuu baannes nuti ofii keenyaaf ija dhaba. Maaliif seetan Waaqayyo aboo ija godhachuu nuuf kenneera. Luqqisii jalqaba dubbisni irratti ilaaltaniitu yoo ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti akka argitanii ani akkasin ija godhattaniif isin kaaseera jedha. Sichin isin kaasan jedhu. Isin nan gargaaran jedhu. Abooti isiniif kenname obboloota. Aboo ija godhachuu. Kanaaf ija hin godhannu ta'e jennaan. Ija hin qabnu ta'e jennaan. Rakkoon kan bira jiru eenyudha jechuudha. Numa mataa keenya malee Waaqayyoon bira rakkoon jiru hin jiru. Kanaaf ayyamuu hin qabnu. Qabeenya qabaachuun keenya ija akka hin godhanne ayyamuu hin qabu. Kanaaf sagalee Waaqayyoon dubbisna. Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irra isa jiru wajjiniin dubbisna. Akkas jedha. Yaaddoon biyya lafaa gowwoomsaan sooroma kajeellaan adda addaas itti dacha'anii dubbicha humnaan ija utuu hin godhatin hafee jedha. Seenaan kun seenaa namicha sanyii facaasuu sanaati. Gara fuulduraatti deebitanii yoo ilaaltan seenaa namicha sanyii facaasuu sanaati. Namni kun sanyii facaasa ture. Sanyii inni facaase keessaa garuu harka 4 keessaa harka tokkittiitu lafa gaarii irra bu'ee harka tokkittiitu immoo ija godhate. Kana jechuun obboloota koo harka 4 keessaa harka tokko jechuun baay'ee muraasadha. 25 jechuudha. 25 qofatu ija godhate jechuudha. Kaan lafa gogaa irra bu'anii, kaan dhagaa keessa bu'anii, kaan bakkee qoraattii keessa bu'anii, kan lafa gaarii irra bu'ee harka tokkittiidha. Kanaaf asirratti nu ilaallu amma lakkoofsa 19 keessatti kan nuti argine warra bakka qoraattii keessa bu'anidha. Biqilaniiru. Qoraattiin biqiluu danda'e jennaan sanyiin kan biraanis biqiluu numa danda'a. Qoraattiin kun maaloodha obboloota ko? Ilaala sagaleen Waaqayyoo qoraattiidha kan inni jedhee waamu waa 3 kaa'eera as keessatti. Inni tokko gowwoomsaa soorumaati jedha. Inni tokko yaaddoo biyya lafaa kanaati jedha. Inni kan biraani kajeellaa garagaraa ta'e. Qoraattiidha kun. Qoraattiinis akkuma sanyii kan biraa lafa gaarii barbaada biqiluudhaaf. Qoraattiin lafa gogaa irratti biqilu hin jiru. Qoraattiin lafa gaarii hin taane, lafa bishaan hin qabne, lafa dhagaa keessatti biqilu hin jiru. Qoraattiin kan inni biqilu lafuma gaarii irratti biqila. Qoraattiin tokko qoraattiidhuma ta'eeyyuu biqilaa biraa hudhuu danda'uudhaaf lafa mijataa barbaada, haala mijataa barbaada. Kana jechuun kajeellaan foonii yaaddoon jireenyaa fi gowwoomsaan sooromaa lafa gaarii waan taaneef nurratti biqilanii jechuudha. Akkuma kana waan nu keessatti biqilaniif garuu bor gaafa sanyii gaariin nurratti biqilu akka inni godhannee fudhanii qaba. Kanaaf har'a qabxiin inni tokko nu wajjin ilaallu maanni isa gowwoomsaa sooromaa kanadha. Sooromuu dandeessu obboloota ko. Warri harka duwwaa jirtan har'a Waaqayyo isiniin eebbisa. Harka keessan hin guuta. Wanti isin hawwitan hundumtuu Waaqayyo isiniif hin kenna. Ofirra darbitanii iyyuu kan biraa warra gargaartan taatu. Hin shakkinaa kan. Namni Waaqayyo wajjin jiraatee hiyyoomee hafu hin jiru. Har'a dhabuu dandeenya obboloota ko. Har'a harka duwwaa ta'uu dandeenya obboloota ko. Har'a harka namaa laaluu dandeenya ta'a. Garuu dhugaa jiruun isinitti hima. Harka duwwaa ta'uu hin dandeessan hamma ijoollee Waaqayyoo taatanitti. Harka duwwaa ta'uu keessantu akka waan dogoggoraatti ilaalamuu qaba malee qabaachuun keessan akka dogoggoraatti ilaalamuu qaba. Garuu obboloota ko yeroo keessas anis umurii gabaabaa tajaajila koo kana keessatti waantan arge yoo jiraate, umurii gabaabaan lafa kanarra jiraadhe keessattis waantan arge yoo jiraate, namni gaafa rakkatudha kan inni Waaqayyotti baay'ee dhiyaatu. Maaliif Waaqayyotti dhiyaata namni gaafa rakkatu jettanii gaafa laalta rakkinuma isaa keessatti hin boof malee jaalala Waaqayyoo qabaateef miti. Kanaaf har'a sagantaa kuruseediin garagaraa yoo qophaa'e, sagantaan adda addaa yoo qophaa'e,
yeroo baay'ee argitanitti yoo ta'e kan bakka sanaa lafa dhiphisu namoota dhukkubsatoodha, namoota hiyyeessotadha, namoota rakkoo ta'e tokko keessaa bilisa ba'uu barbaadanidha malee warri Waaqayyo isaaniin bilisa baase, warri Waaqayyo dukkanaa gara ifaatti isaan fide, warri Waaqayyo isaan ceesise, laga hin caamne isaan ceesise, Waaqayyo gaararra isaan dhaabe, warri Waaqayyo ifa ta'eef obboloota koo yeroo baay'ee hin jiran. Akka waan ofii isaaniitiif sadarkaa sanaan ofiin ga'anitti kaleessa mana kadhataatti as raajii jira yoo jedhan fi bakka raajiin jiru hin baani, mana isaaniitti illee yoo ta'e tajaajila waamanii kadhatu, yeroon isaanii irri caalaan kadhannaadhaan darba. Garuu gaafuma wanti xiqqoon tokko mijattuuf, haalli xiqqoon tokko mijattuuf Waaqayyoon dhiisu. Obboloota koo, milkoominni keenya Waaqayyo keessaati. Sababa milkoofneef, sababa Waaqayyo nu eebbiseef Waaqayyoon dhiisne deemuu hin qabnu. Sababa Waaqayyo harka nutti qabeef, sababa Waaqayyo ofitti nu qabee ijoollee koo nuun jedhee nu eebbiseef, badhaadhota nu godheef wanti nuti isarraa garagallu hin jiru. Sadarkaa feetan irra ga'a. Sadarkaa abjuu keessan lafa kanarra amma jiraattanitti abjuu qabaachuu dandeessu. Abjuu keessan sanayyuu galmaan gaadha. Hin gowwominaa. Soorummis hin gowwomsin. Milkoominni keessan hin gowwomsin. Qabaachuun keessan hin gowwomsin. Maaliif ija akka hin godhanne sin godha waan ta'eef. Sooressoonni baay'een ija hin qabani har'a kanaaf. Namoonni milkaa'an baay'een ija hin qabani. Soorumayyuu yoo ta'uu baate akka sadarkaa addunyaatti illee wanti isaan qaban kun waanuma xiqqooyyuu yoo ta'e iyyuu garuu kadhatanii isaan kaleessa argatan. Sooruma gaafa jennu maallaqa qofa ta'uun dhiisuu danda'a. Namni milkoomina gaafa jennu barumsa fixuu qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Waanumatti kaleessa hawwitee Waaqayyoon itti kadhataa turte Waaqayyo gaafa siif deebisu wanti kun akka ijaan godhanneef gufuu sitti hin ta'in. Fakkeenyaaf namoonni ijoolleetuun godhatin turan, dhabanii faa rakkataa turan, yookaanis immoo gaa'ila kan hin dhaabbanne Waaqayyo gaa'ilaan isaan eebbisu, mucaa hin qaban turani kan Waaqayyo mucaadhaan isaan eebbisu, hojii hin qaban turani Waaqayyo hojiidhaan kan isaan eebbise. Gaafa kana argatani maaf hojii Waaqayyoon hojjettu yoo jetteen mucaa koo jedhu. Gaafa hojii argatanii maaliif hojii Waaqayyoon hojjettu? Hojii Waaqayyoo hojjechuu iyyuu miti, sanbataan waldaa dhaqanii waaqeffachuun itti cima. Maaliif yoo jettan hojii koo jedhu, hojii hin qaba jedhu, har'a hojii hin gala jedhu. Waanuma Waaqayyo isaaniif kennetu akka isaan hin eebbifamne irra kana caalaatti akka isaan ija hin godhan, akka isaan Waaqayyo wajjin bara baraa walitti maxxananii hin jiraanneef gufuutti ta'a jechuudha. Yeroo isin gorsuuf illee taasoftan namoonni akkasii gorsa keessan hin dhaga'ani. Maaliif waan barbaadan qabu ka, waan hawwan argataniiru ka. Waaqayyo hunduma keenyatti araaramu. Obboloota koo isin akkas hin ta'ina. Seexanni kiyyoo akkasii kaa'ee isin fuuldura yoo jiraate maqaa Iyesuus Kiristoosiin sa'aatii ammaatti jalqabee kiyyoon isaas isinirraa haa citu. Seexanni qabeenya keessaniin isin gowwomse ati qabda waan hundumaa qabda jedhee yoo isin gowwomsaa jiraate maqaa Iyesuus Kiristoosiin hasaasisaa, gorsisaa, karaarraa kaachisuunsaa maqaa Iyesuus Kiristoosiin isinirraa haa citu. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo bilisa isin baasa. Haleluuyaa. Inni kan biraan obboloota koo yaaddoo jireenyaati. Yaaddoo jireenyaa kun immoo warra hin milkaa'in ilaallata. Achuma wangeela Maariqoos boqonnaa 4:19 irra jira. Isaaniin immoo yaaddoo biyya lafaatu dubbicha hudhee qabeedha. Akka inni ija hin godhanneef. Maaltu isin yaaddessa laata obboloota koo? Bor maaltu ta'a jettanii yaaddoftu ta'a? Bor akkamiin ta'a jettanii yaaddoftu ta'a? Bor waa'ee borii yaaddeenaadha sagalee Waaqayyo. Wangeela Maatewos boqonnaa 6:34 irra ilaaluu dandeessu. Wangeela Maatewos boqonnaa 6:34 waa'ee boriitiif yaadda'inaa jedhee keessaa baasa Yesuus Kiristoos yeroo inni barsiisa argina.
yaaddoo jireenya. Barataan waa'ee barumsa isaatii yaadda. Qormaata koo nan darbaa laata jedhee yaadda. Hojjetaan hojii kootiin ari'amaa laata? Hojii koo kana keessatti milkaa'ina agarsiisuun qaba. Warra na geggeessan abbootii qabeenyaan hojjedhuuf waajjiran keessaan hojjedhu gammachiisuun qaba. Yoon isaan gammachiisuudhaa baadhee hojii koo kana dhabuu nan danda'a. Buddeen koo kana dhabuu nan danda'a. Mucaa koo kana kunuunsuun narra itti haati. Yoon kunuunsuu baadhe booda gaafa guddatu na jibba. Yoo yeroo baay'ee abbaa fi haadhii ijoolleetti illee dheekkamuu sodaatu bara kana. Keessumaa biyya keenya keessatti waan fokkisaan an argaa jiru yoo jiraate maatiin ijoollee isaanii dheekkamuu dhiisaniiru. Ijoollee xixiqqoo waan barbaadan godhu, waan barbaadan jedhu, abbaallee rukutu, abbaatti illee tufu, abbaatti fincaa'ootti tolu. Jaalala nutti fakkaata kun. Kun hundisaa yaaddoo jireenyaati. Yaaddoon jireenyaa hudhee isaan qabe. Waa'ee boriitiif yaaddaa namni. Bor mucaan koo maal taati laata? Bor akkamiin ta'a laata? Jireenyi maatii kootii bor akkam ta'a laata jedhu namoonni. Obboloota koo waa'ee boriitiif hin yaadda'inaa. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Boriif hin yaadda'inaa. Hin dubbisname. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 34. Waa'ee boriif hin yaadda'inaa. Guyyaan borii ofii isaatiif iyyuu hin yaadda'a ta'uu. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf hin ga'a. Obboloota koo. Yaaddoftanii guyyaa borii jijjiiruu hin dandeessan. Yaaddoftanii rakkoo bor dhufu hambisuu hin dandeessan. Rakkoon hin dhufa obboloota koo. Qoramsi hin dhufa obboloota koo. Ba'aa baachuun hin dhufa obboloota koo. Nuun ijoollee gooftaatti qabamte kan adda nu godhu garuu ba'aan nuti baannu sun nutti ulfaate gannuun cabsu. Haaleluyyaa. Rakkoon bor dhufu sun dhufee nun rakkisu. Haaleluyyaa. Nun ajjeesu, nun balleessu. Sababiin isaa inni nu wajjiniin jiru hundumaarra isa caaluudha. Inni nu keessa jiru isa biyya lafaa keessa jiru irra hin caalaka. Seenaa Iyyoobiin ilaaluu dandeessu obboloota. Iyyoobitti bor dhufee ture. Yaaddoo borii qaba ture Iyyoob. Waan an sodaadhetu narra ga'ee jedhe Iyyoob. Namni jireenya qajeelaa jiraatu sin sodaata waa'ee borii. Hin sodaatinaa jedha garuu sagalee Waaqayyo. Waan an sodaadhetu narra ga'ee. Ijoolleen koo irraa dhumuu hedhee sodaata ture. Hin hafne hin dhumani. Qabeenya koon dhabaa hedhee yaaddee qabeenyi isaan hafneef hin dhume hundumtu. Obboloota koo. Bor dhufuun isaa nafu. Rakkinni bor keessa jirus dhufuun isaa nafu. Rakkoon hin dhufu jedhee namni waadaa isiniif galu nama sobu isin gowwomsuudha. Mee kaleessa laalaa har'a laalaa rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru namni isiniin jedhu amma lafa kana keessa jirtanitti rakkoon hin jiru kan isiniin jedhu isin gowwomsaa jira. Dhiifama naa godhaa. Yeroo baay'ee nus tajaajiltoonni abdii namaaf kennuuf jecha waanuma hin malle waanuma hin taane namatti haasaa oolu. Rakkoo baraan hin argitu rakkoon jireenya kee keessatti hin dhufu waliin jenna. Gaafa rakkoon dhufu gaa warri dubbicha dhuguma godhanii fudhatan rakkoon kunoon dhufee rakkoon hin dhufu naan jetteedhani Waaqayyo irratti gungumu. Waaqayyo miti kan isiniin jedhe obboloota koo. Kana kan isiniin jechaa jiru Waaqayyo miti. Namicha isin jajjabeessuu barbaade tajaajilaa sanatti isiniin jedhe Waaqayyo hin jenne akkas. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irra hodhattanii ilaaltan Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Biyya lafaa keessa amma jiraattanitti rakkina qabdu jedhe. Angaruu rakkinicha moo'eeraa jedhe. Haaleluyyaa. Rakkinni isin immoo rakkinni hin dhufa. Bor inni nu jennu sun hin dhufa. Bor dhufuun isaa nafu obboloota. Rakkoon sun dhufuun isaa nafu. Wanti isin yaaddessu hin jiru. Rakkoo dhufuuf jettanii yaaddeenaa. Utuu yaaddofnee hambisuu dandeenya ta'e rakkoon qabu. Yoo yaaddofnes gaariidha. Garuu wantan isinitti himu tokko yoo jiraate rakkinni qorumsi bor dhufuun isaa nafu. Kanaaf yaaddoftanii waan fiddan hin qabdan. Kan isin gochuu qabdan maanni yaaddoftanii waan hin barbaachifne keessa seenuurra. Yaaddoftanii karaa Waaqayyoo irraa kaachuurra.
yaaddoftanii hudhaa garagaraa keessa galuurra, yaaddoftanii waan biraadhaan hidhamuu keessa irra maal isinii wayya? Amanaa waaqi keessan isinii wajjiniin jira. Inni nuyi amanannee baane miiltoosa nama gatu miti jedhe faarfataa Addisu. Kanaaf isatti amanattanii baatan sanatti jabeeffadhaa, qabadhaa. Rakkoon hunduma keenyatti dhufa. Akkuma guyyaan gaariin nama hundumaatti dhufu, akkasuma guyyaan rakkinaa nama hundumaatti dhufu. Akkuma guyyaan gammachuu nama hundumaatti dhufu, guyyaan gaddaas nama hundumaatti hin dhufa. Har'aas tokko gammadee tokko gaddaa jiraachuu danda'a. Barri dabareedha. Inni har'a jajjabeessu bor immoo jajjabeeffama. Sababiinsaa du'aaf jireenya amma biyya lafaa kana keessa jirrutti hin nafuka. Gammachuuf gaddi nafu. Hundumtuu yeroo isaatti dhufa'edha. Caafa lallabaa odaaltaniittu ta'e wanti hundumtuu yeroo qaba'edha. Yeroo isaatti wanta hafu hin jiru. Yeroon itti facaasan jira, yeroon itti makaran jira. Yeroon itti gammadan jira, yeroo itti gaddan jira. Yeroon itti kolfan jira, yeroo itti bo'an jira. Gowwootan taanu. Yeroo baay'ee hin boonye jireenya keessatti. Boonye irra. Boris wanti nu beeksisu hin jiru, kanneen waadaa waliin seenu. Kun faallaa sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo amma biyya lafaa keessa jirtanitti rakkina qabdu jedhe. Bartootni gooftaa warri nuti sagalee Waaqayyoo irraa fudhanne. Kaan hin fannifamani. Kaan billaadhaan mormirraa cite. Kaan gadi galagalfamanii magaaziidhaan bakka lamatti baafamani. Kaan zayitii keessa buufamani. Obboloota koo kiristaana ta'uun waanuma hundumaa, yeroo hundumaa warra gammadan, yeroo hundumaa warra rakkina hin qabne, yeroo hundumaa warra yaaddoo hin qabne ta'uu miti kiristaana ta'uun. Kiristaana ta'uun warra mo'an ta'uudha. Haleluuyaa. Rakkoon hin dhufa, dhiphinni hin dhufa, balaan hin dhufa. Kaasoo tooshaan deerebe siinsin mo'oo. Haleluuyaa. Siinsin danda'u. Haleluuyaa. Hin dhufu jedhee waadaa siif hin galu. Hin akkati mootu garuu waadaan sii gala. Sababiinsaa inni si keessa jiru, inni si wajjiniin jiru, inni harka sirra qabee jiru kuni isa biyya lafaa keessa jiru caalaqa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waa'ee borii yaadda'utti, waa'ee jireenyaa yaadda'utti of hin hudhinaa. Hudhamtanii hin qabamnaa. Hojii Waaqayyoo hojjechuurraa booddeetti hin deebiinaa. Har'a yoon birrii walitti qabadheen bor mana ijaarrachuu danda'a. Har'a yoon akkas godheen kana gochuu danda'a. Hin gowwoominaa obboloota koo. Namni ija qabu mana ijaarrachuu danda'a. Lafarrattis Waaqayyo mana isaa ijaara. Gara dhufuttis, bara dhufuttis mootummaa Waaqayyoo keessaa gonfoo qaba, mana qaba. Haleluuyaa. Garuu hubadhaa obboloota koo. Namoota baay'eetu maallaqa walitti qabate, keessumaa obboloota koo biyya alaarra jirtan. Yaaddoon keessan, dadhabbiin keessan, imimmaan keessan yeroo baay'ee yeroo dhangala'u nan arga. Yaaddeenaa Waaqayyo isinii wajjiniin jira. Rakkoon hin dhufu hin jennu, garuu rakkoo sana mo'attanii darbetu. Haleluuyaa. Seexanni Iyyoob irratti rakkoo sana fide. Harka duwwaatti hambise. Harka duwwaatti nafaan yaadda'inaa. Warri ijoollee qabdan ijoollee kootu na duraa dhumaa jettanii yaadda'inaa. Harka duwwaatti yoo haftanis, ijoolleen keessan yoo isin duraa dhumanis, ani waan tokkoon isinitti hima. Sagaleen Waaqayyo akka jedhutti Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaare gara gaariitti isaan geessaa. Haleluuyaa. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaare inni jedhu kun karaan kamiyyuu gadi bu'uu ta'e innis gara gaariitti si geessa. Haleluuyaa. Ol ka'uu yoo ta'e innis gara gaariitti si geessa. Karichi gaddisiisaa yoo ta'e karuma gaariitti si geessa. Yaaddeen imimmaan kee haxaadhuuti itti fufi. Warri sanyicha imimmaaniin facaasan gammachuudhaan immoo naammatu jedha sagaleen Waaqayyo. Tarii har'a boo'aa hojii Waaqayyo hojjetaa harta ta'a. Gammachuudhaan hin haammatta. Yaaddeen amani duwwaa.
Amani duwwaa. Yaaddoon yeroo inni dhufu siin karaatti sin hambisin. Yaaddoon yeroo inni dhufu siin karaa keerraa sin deebisin. Amanuu qofaan immootaati. Haaleluyyaa. Inni kan biraan kajeellaa gara garaati isaan hudheedha. Lafa kanarra wanti jiru waan muraasa obboloota ko. Wanti keessumaa wanti nu barbaachisu waan baay'ee muraasa. Nyaati gosi nyaataa isin nyaattan gargar ta'uu danda'a. Gosi siree isin irra bultanii garagara ta'uu danda'a. Gosi mana isin keessa jiraattanii garagara ta'uu danda'a. Garuu dhala namaatiif kan barbaachisu nyaata argateennaan, uffata uffateennaan, waan keessa jiraatu argatee jennaan gaadha dhala namaatiif. Konkolaataa gatii mi'aa ooftanis, konkolaataa gatii salphaa, gatii gadi bu'aa ooftanis, konkolaataa baay'ee ariifatu ooftanis, konkolaataa suuta jedhee deemu ooftanis, bitattanis, mana fooqii ol irratti ijaartanis, mana kilaasii tokko qabdu isiniif maatii keessan geessu keessa jiraattanis, jireenyittuma fufa. Kanaaf jecha wanti irratu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf sagalee Waaqayyoo nagaa jechuu baraa kan inni jedhee. Namni nagaa jechuu beeku gammachuu qaba. Namni nagaa jechuu hin beekne garuu kajeellaa hin barbaachisne keessa gala. Kajeellaan hin barbaachisne immoo gara kufaatiitti nama geessa. Gara Waaqayyoo irraa fagaachuutti nama geessa. Gara karaa qaxxaamuraa barbaaduutti nama geessa. Hammam Waaqayyo mana ijaarratta jedhee kakuu Yoosiif gale karaa qaxxaamuraatiin mana ijaartu Waaqayyo biraatettee yaadi. Hammam yoo Waaqayyo abbaa qabeenyaa si godhadhee waadaa sii gale karaa qaxxaamuraatiin innati abbaa qabeenyaa taatu Waaqayyo biraati jettee yaadi. Kajeellaan hin barbaachisne hundisaa Waaqayyo biraa miti. Waaqayyo mana sitti ijaara yoo jedhe guyyaa isaatti numa sitti ijaara amantiidhaan ija godhachuudhaaf dhama'eeti. Hojii isaa hojjechuuf dhama'eeti. Lubbuu gara gooftaatti deebisuudhaaf dhama'eeti. Dhamaasuun kee, fiigichi kee Waaqayyoof hojjechuuf ta'e jennaan. Lubbuu gara gooftaatti deebisuuf ta'e jennaan. Obboloota koo xiqqoo sin qabdan kana Waaqayyo isiniif eebbisa. Yoo kana achi dogoggora bara keessan keessaan baanetti galtu. Abbaan keenya Abrahaam dogoggora akkasii hojjete. Ilma godhachuudhaaf sababii baay'ee barbaadeef kakuu Waaqayyo isaaf gale. Ilma siifan kennadhe Waaqayyo kakuu isaaf kakate. Naa kakateera kanaaf ilmuma argachuun qaba jedhee dhaqee Ismaa'eeliin godhate. Har'a argitaniitti yoo ta'e diinummaa sanyii Ismaa'eelii fi sanyii Isihaaqiin gidduu jiruun argitu. Sanyii Ismaa'eel jechuun sanyii Arabootaati. Sanyii Isihaaq jechuun immoo sanyii Israa'elidha. Israa'eliif Araboota gidduu jibba jiru. Hamma wal bal'eessanitti. Hamma bara baraan nagaa dhabanitti. Lolli biyya Arabaa keessatti godhamu kamillee kan inni itti hidhatu dhimma jara kana lamaanitti hidhata. Yookaan warra isaan jaallatatu warra isaaniin morman balleessa yookaan immoo isaantu warra isaan jaallataniin balleessa. Waaqayyo hunduma keenyatti araaramu. Karaan qaxxaamuraa milkoomina kee fooniin argachuuf deemtu. Milkoomina kee hafuuraatti argachuuf deemtu. Ijati godhachuuf deemtu si duraa balleessa. Kanaaf obboloota koo kajeellaan garagaraa hudhee isin hin qabin. Nagaa jechuu bara. Guyyaa isaatti immoo Waaqayyo irraa hafaa isiniif hin kenna. Haleluuyaa. Sababiinsaa Yesuus Kiristoosiin hordofee namni hiyyoome hafu hin jiru kan. Yesuus Kiristoosiin hordofee namni karaa qaxxaamuraatiin milkaa'u hin jiru. Inni guyyaa isaatti waan hundumaa bareechee tottolcheera. Haleluuyaa. Kiisaa tooshaan deelebe. Hin kadhanne. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Obboloota koo kanaaf hubannaa kenniif. Gufuu waan isaanitti ta'u hundumaa isaan duraa buqqisi. Kajeellaa hin barbaachisne abbaa. Kajeellaa foonii hin barbaachisne isaan keessaa buqqisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fedhii hojii kee hojjechuu isaan keessa kaa'e. Waan gootuuf ulfaadhu. Hidhaa isaanii waan ittuuf ulfaadhu. Obboloota koo isin keessaa namni
gooftaa hin beekne yookaan karaa gooftaa irraa fagaatee jiru yoo jiraate gara gooftaa kanaatti deebi'uu nan barbaada. Sababiin isaa ija godhachuu keessan dura gooftaa Yesuus Kiristoosni akka fayyisaa lubbuu keessanitti fudhachuus hin barbaachisa. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosni akka fayyisaa lubbuu kootitti fudhachuun barbaada namni jedhu yoo jiraate kadhata kana na waliin haa kadhatu. Gooftaa koo an gara kee nan dhufaa, cubbamaa ta'uu koos beekaa, cubbuu koo naaf dhiisi, irra daddarbaa koo hundumaa naaf dhiisi. Balleesseera, si gaddisiiseera, karaa kee irraas kaadheera, na deebisi. Akka ati fannoo irratti anaaf jettee duute beekeera, nan amana. Guyyaa sadaffaattis akka ati du'aa kaate nan amana. Dhiiga kee isa qaraaniyoo irratti lola'e sanaan cubbuu koo hundumaa naaf dhiisi. Har'aa jalqabee siin fayyisaa lubbuu koo godhee ofirratti sin moosisa. Gooftaa koo godhee ofirratti sin moosisa. Seexanaa kana dhaga'i. An har'aa jalqabee mucaa Waaqayyooti. An har'aa jalqabee kan kee miti. An har'aa jalqabee hojjetaa Waaqayyooti. An har'aa jalqabee mucaa Waaqayyooti. Kanaaf guyyaa har'aatii kaatee ana biraa homaan qabdu si ganeeraa. Yoo akkas jettanii kadhattan Waaqayyoo kadhata keessa siif dhageera, lammaffaas dhalattaniittu. Haaleluyyaa. Kana booda sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan gara fuulduraatti jajjabaachuu dandeessu. Geggeessitoota waldaa kana keessa jiran haasofsiisaa, barumsa garagaraa isiniif kennu, isin gorsu, isinii wajjiniin hin kadhatu. Waaqayyo hunda keessan eebbisu. Guyyaa gaarii. Shaaloom.